Bakki nuti itti argamu kun naannoo Oromiyaa godina Booranaa aanaa Taltallee ganda Dibbee Gayyaa kan jedhamudha. Yeroo isin agartan kun yeroo gubbisaadhaan jechuudha. Gubbisa jechuun abbaan haadhaaf abbaan tokko eegee ol fuudhaniin booda ilmi isaanii jalqaba yommuu argataniin booda maqaa guyyaa moggaasan sun gubbisaa jedhanii jechuudha. Gubbisi kunini akka kabajaa akka eebbatii fi kabajaa fi ulfinnaadha. Mucaa kanaati maqaa baasuun isaanii waan akka dansaati waan ta'eef namni hedduun gubbis kana yeroo jalqaba waaqayyoon ilmi inni laateef sana maqaa gaafa baasu akkasitti aadaa godina Booranaa keessa jiru Booranummaa keessatti kan kabajamudha jechuudha. Waan akka malee dansaati jechuudha. Kun gumaacha kan jedhanu jira. Hiriyyaan loona kennuufi danda'a. Re'ee, hoolaa, gaalas hanga danda'e kennuu danda'a jechuudha. Inni qarshii qabu qarshii laata. Inni qabeenya biraa qabdu ammoo qabeenya biraa waan laatuuf haala jireenyaa kana fakkaata. Wanta baay'ee namatti toludha jechuudha. Kanaafuu gubbisi kana fakkaataa waan dhageettaniif galatooma. Dhaaqiin jireenyi naannoo godina Booranaa keessa jiru haala jireenya ilma namaa naannoo kanatti aadaadhaan kabajamu kana fakkaata. Galatooma gubbisi kabajummaadha.